Hordoftoonni miidiyaa caffee akkasumas miseensonni waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa martinuu gabaasa keenya addaa kan guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Egaa taatee tibbana waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa mudatee jiruu fi akkasumas toora feesbuukii yookaan peejii waldichaa irratti odeeffannoon miseensa waldichaa bira gahaa jiru akka waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa hin ilaalanne isin beeksisaa kan isin faana turtii taasifnu ta'a jechuudha. Caffee hojii gamtaa walii galaa hojiilee bu'uura dinagdee biyyattii fi akkasumas hojii dhabdummaa dargaggootaa fi shamarran biyya keenyaa irratti furuu irratti jabinaan kan hojjechaa jiruu fi akkasumas dinagdee biyyattii fooyyessuudhaaf kan inni deemaa jiru. Dhimma siyaasa biyyattii fi akkasumas amantaa biyyaa akkasumas gandummaa irraa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa bilisa ta'ee hojjechaa jiraachuu qaamni kamuu ni beeka. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa beekamtii inni argatee socho'aa jiru yookaan hojjechaa jiru akka Oromiyaatti osoo hin taane akka Itoophiyaatti. Cooperative Commission Itoophiyaa irraa eeyyama fudhatee hojjechuu jalqabuun isaa bara 2012 irraa eegaleeti. Hojiilee waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa aga yoonaatti hojjechaa jirus yookaan hojjechaa tures godina kibba lixa shawaa magaalaa Leemman keessatti giddugala gabaa jabaa banuudhaan kan inni dhiyeessi midhaan nyaataaf oolan hedduu itti galchee hojjechiisaa jiru yookaan hojjechaa jirus. Godina kibba lixa shawaa magaalaa Leemman keessatti hojiilee jajjabaa hedduu hojjechaa kan inni ture hojjechaas kan inni jiru. Godina shawaa lixaa magaalaa Amboo keessatti illee giddugala gabaa fi akkasuma kolleejjii Horn of Africa Business College kan jedhus waggaa tokko barsiisee xumuree jiraachuun isaa beekamaadha. Bulchiinsa magaalaa Hoolotaa keessattis bakka bashannanaa yookaan loojii ijaarsisuudhaaf bakki bashannanaa kennamee fi kan inni bulchiinsa magaalichaa waliin hojjechaa jirus yookaan akka kaayyootti qabatee kan inni socho'aa jirus. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Nifaas Silkilaaftoo yookaan Jamoo tokkoffaa keessattis giddugala jabaa yookaan giddugala guddaa magaazanotaa fi akkasumas suuqota akkasumas mana baaburaa kan inni banee hojjechaa jiruu fi miseensa waldichaafis miti miseensa waldichaatiifis dhimma dinagdee irratti furmaata ta'aa jiru. Akkasumas bulchiinsa magaalaa Galaan keessatti bakki giddugala gabaa waldichaatiif ta'u kennamee fi akka karooraatti giddugala gabaa waldichaa bulchiinsa magaalaa Galaan keessatti ijaaree hojjechuudhaaf waldaanis kan inni deemaa jiru. Taatee waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa tibbana mudate waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa godinoota Oromiyaa iddoo garaagaraa keessatti leenjii dinagdee fi akkasumas muuxannoo dinagdee waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa dargaggootaa fi shamarran biyyattiitiif hubannoo kenna. Egaa waltajjii garaagaraa deeme akka biyyattiitti gaggeessaa kan inni ture. Yeroo ammaa kana waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa mudannoon jabaan mudate gaggeessaa yookaan itti gaafatamaa waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa qaama hin beekamneen halkan keessaa sa'aatii 2 fi daqiiqaa 49 irratti butamuudhaan bulchiinsa magaalaa Burraayyuu keessatti hidhamuun dhaga'amaa ture. Isa booddee guyyaa 3 booda erga dhofkame guyyaa arfaffaatti gara bulchiinsa magaalaa Galaanitti geeffamuudhaan maatii isaa gara bulchiinsa magaalaa Galaan keessatti akka isaan ijaan argan taasifame. Bulchiinsa magaalaa Galaan keessa gara torban tokko ol turuudhaan yakki tokko osoo ittiin himamnee fi akkasumas imanni tokko osoo ittiin banamne agayoonaa kan taa'aa jiru yookaan agayoonaa kan mana sirreessaa keessa jiru. Egaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa guddina dinagdee biyyattii fi akkasumas hojii dhabdummaa shamarran biyya keenyaa fi dargaggoota biyya keenyaa nan fura jechuudhaan kan inni hundeeffames. Hundeeffamee waggoota 2 kana keessatti hojiilee jajjabaa fi akkasumas dargaggootaa fi shamarran biyya keenyaa hedduuf hojii dhabdummaa furuudhaan akkasumas dargaggoonni akka isaan abdii horatanii dinagdee biyyattii irratti jabaatanii hojjetaniif waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa cichee kan hojjechaa jirudha. Yeroo ammaa kana garuu waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa dinagdee irratti xiyyeeffatee kan hojjetudha malee dinagdee irratti dargaggeessi akka hojjetuuf kan inni xiyyeeffatee deemaa jirudha malee gartuu siyaasa tokko faarsuun gartuu siyaasa tokko abaaruun kan inni deemaa jiru miti. Egaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa peejii feesbuukii waldaa kan inni qabuu fi akkasumas peejii chaanaalii yuutuubii qabaachuu isaa miseensonnii fi miti miseensi hedduun ni beeka.
peejii feesbuukii waaldichaa irratti guyyaa kaleessa taateen adeemaa ture waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kan hin ilaallanne ta'uu kan isin beeksifnudha. Peejii yuutuubii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaas butamee kan jiru ta'uu isaa isin beeksisa. Yeroo ammaa kana irratti gallakkisnee odeeffannoon akkasiin qaqqabu gochuu ni dandeenya. Garuu yeroo gabaabaa keessatti to'atamus kan danda'udha. Garuu peejii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa karaa toora chaanaalii yuutuubii fi feesbuukii waaldichaa odeeffannoon bira qaqqabu kan waaldicha ta'ee isin beeksisa, kan waaldicha hin taanes isin biraan gahaa kan isin faana turtii taasifnu ta'a jechuudha. Egaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa taatee kana keessa jiraachuu kan isin biraan gahaa turre jechuudha. Gabaastii addaa keenya kan guyyaa har'aa nuti isiniif qabannee dhiyaannes kana fakkaata. Aga xumura qophii keenyaatti waan nu hordoftanis hedduu galatoomaa isiniin jenna. Horaa bulaa deebanaa.